hojjetame sanii ol deemuu hin danda'ama sanii ol hojjechuun hin danda'ama waan ta'eef an biyya keessatti illee carraa babal'aatu jira waan ta'eef ija keenya illee gara biyya keessaatitti deebisnee umrii keenya fixuu hin qabnu fayyaa keenya dhabuu hin qabnu umrii keenyattii fi fayyaa keenyatti fayyadamnee biyya keenyatti illee gallee hojiileen hojjetamuu danda'an bal'aadha waan ta'eef ani kara sanii yoo deemne gaariidha waan jedhu kaasuu barbaada. Maaliif fedhiin kiyya na bira jiru waan argaatiin hin jirrurraa kan ka'e namni milkaa'eef jiran namni milkaa'ee fi dubartoonni keenya milkaa'ee fi duniyaa godhatan qabeenya godhatan maatii horatan jiruu gaarii jiraachaatiin hin jiran jiru. Garuu immoo akkasuma umrii isaanii bal'aa achitti fixanii fayyaa isaaniitirraa hin taane maatii horachuu hin dandeenye qabeenya horachuu hin dandeenye baay'een isaanii waan akkasiitiif immoo balaadhaaf warri saaxilamaatiin hin jiran jiru waan ta'eef isaan kunniin illee gara biyya ofiititti akkaataa isaan itti galanii jiruu isaaniitti jiraachuu danda'an illee osoo mijeeffatanii waan jedhu kaasuu barbaada. Taanii fedhiin guddaan waldaan keessa maal ibsaa waan jedhu san yoo isin irratti waliigaltan gaariidha waan jedhu kaasuu barbaada. Inni kun dhimma godaansa seeraan alaatiin wal qabateetiin waan jirudha. Godaansa seeraan alaatiin wal qabateetiin yeroo ammaa kana keessatti maybe fakkeenyaaf an Arsii ibsuu hin danda'a sadarkaa afuraffarra jirra. Jimmaa Harargee maal yoo fudhanne bal'aan isaa lakkoofsi isaa kan miidhaan godaansa seeraan alaatiin gahaatiin hin jiru baay'ee ulfaataadha. Akka mootummaatitti yeroo garaagaraa leenjis kennamaatiin hin tureera. Hubannoonis kennamaatiin hin tureera. Sadarkaa barbaadamu saniin ammallee godaansi seeraan alaa hin dhaabbanne tasuma. Garuu immoo isinillee hubannoo kennuudhaaf fedhii guddaa qabdan waan ta'eef sa'aatii barbaaddanitti haala isin barbaaddanitti dubartoota biyya keessa jiranii konfiraansii gaggeessuu akka dandeenyu haala mijeessuu hin danda'ama waan ta'eef isin bira miitingiidhaanis zuumiidhaanis galchinee dubartoota bal'aadhaaf hubannoo akkaataa isin itti kennuu dandeettanii fi asillee immoo dubartoonni miidhamaniitiin hin jiran bal'aan hin jiru waan ta'eef isaanillee waldaadhaan gurmeessaa waajjirri dhimma hojjetaaf hawaasummaadha gama waajjira dhimma dubartiitiin ta'ameetiin hojiilee bal'aadha kan hojjetamaatiin hin jiru deebisanii ijaaruudhaan deebisanii gara isin jiruuf jireenya isiitti deebi'uu dandeettu. Gama saniin hojiin hojjetamaatiin hin jiru bal'aadha waan ta'eef kanaa olitti garuu hojjechuudhaaf isin waliin ta'amee sa'aatii isin barbaadanitti hubannoo isaa kennuudhaaf fakkeenyaaf hawwiin godaansa seeraan alaatii irratti kitaaba maxxansiifteerti. Kitaaba isii maxxansiifte san irratti waa ijoo bal'aa isaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Waan qabatama jirurraa kaatee kan isiin kitaaba san maxxansite qabatamaan immoo afaaniin barsiisaatiin yoo deemne dubartoota keenya kanaa olitti biyya keessatti illee tajaajilamaa fayyadamaa ta'uu waan danda'anii fi hubannoo isaatiinis wal qabatee haala mijeessinee waliin taanee kara isin barbaaddanii bakka isin barbaaddanii irratti haala mijeessaa hubannoo isaallee cimsuu hin danda'ama waanuma jedhu isinii kaasuu barbaadeeti. Ayyee lula gisee tokko isaanii naa guddisimee anaan ajajuu dide. Manni ajajamuu dide. Aure jechuun nama hin galchina please. Wow. Lula anaan immoo ofitti na achi darbe ol. Ayyee ati lula hawwina gaafattu gaaffii aannan gaafa. Gastii waan nama gadi buusaa jiruuf bakka jijjiirraa fakkaateen su'een deebi'ee qabxiin bal'innaan adda ra'iisaan nu kaasan hedduu waan namatti toluu fi waan abdii namatti horu akkasumallee wantoota nuti ni hojjanna jennee asiin haasawaa turre qabatamaanis akka hojjechuu dandeenyu gurmoofnee akkasumallee ammoo daldala keessatti akka hirmaachuu dandeenyu keessattuu muuxannoo biyya namaa kana keessatti argine
Fakkeenyaaf muuxannoo jireenya irraallee yoo kaafne akkasumallee muuxannoo namaa fi namaan walii galuu adeemsa adda addaa irraa fudhanne gallee biyya keenya irratti hojjechuu akka dandeenyu bal'inaan irratti nu kaasanii jiranii. Asumaan qabxiin takka wanni an kaasuu barbaadu fakkeenyaaf qabxiileen gurguddaan nu fayyada dhaabbata kanaaf jennee itti amannu yookiin immoo itti deebinu hanga sadarkaa biiroo mataa keenyaa banachuu biyya keessatti gargaarsa sirna gootan hoo akkam fi daa'immaniitiin akkasumallee dhaabbanni keenya kun amantaa kamirraayyuu siyaasa kamirraayyuu wantoota adda addaa kamirraayyuu qulqulluudha dhaabbata namummaa fi dhaabbata dubartootaarra kan dhaabbatedha. Ammas deebi'ee waraqaan yookiin ammoo ulaagaan seera guutuu nuu kennamuu danda'a bakka bakkatti bilisaan sochoonee waan kana babal'ifachuu irratti. Fakkeenya biyyatti amma luulaan bakka nuu buutuudha. Yeroo dhihoo booda munaas ta'aa ana ta'aa biyyatti deebinee waan kana ni sirreeffanna yoo jenne mootummaarraa nageenya mootummaatiin wal qabatee nutiin kun bakka geenye irratti mirga keenya kabachiisuu irratti kanan jechuu barbaade. Akkasumallee utuu gamtaadhaan hin eegaliniin duratti yookiin immoo osoo hojii kana itti hin bubba'iniin duratti isin dabalatee namoota akka keessanii dabalatee yeroo biyya buune qaamaan walagarree waan kana dhugoomsuu irratti akka uummanni kun nu amanuu fi akkasumallee wantoota gurguddaa hojjetan san yookiin hojjetamaa jiru wal qabatee akka isaan amansiifnu irratti wal qabatachuu barbaadeeti. Kun hoo akkam ifaami gaafin kee kun? Hawwii gaafiin kee baay'ee ifa. Kan biiroo mataa keenya of danda'e banachuu dandeenyaa jetteetiin kan kaastee fi waldaa wal gargaarsaa daayisfooraa dubartootaa maqaa moggaasuun hin danda'ama. Maqaa moggaafame saniin inni guddaan maalinni waraqaa beekamtii yookiin immoo isa laayisansii jennuun sani baafannaa jechuudha. Laayisansii baafannee taanaan qaama seerummaa erga harkatti galfannee magaalaa kamirrattuu bakka kamirrattuu biiroo banachuu hin dandeenya. Biiroo mataa of danda'e. Laayisansii qabna taanaan laayisansii kenna saniin dhimmi nu dirqisiisu jira. Dhimmi mirga keenya ittiin kabachiifannu jira jechuudha. So sanirra dhaabbanneeti Adaama irratti ta'uu danda'a. Finfinnee irratti ta'uu danda'a. Waajjira keenya ka of danda'e banachuun hin danda'amu. Sun homaa dhoorkaa hin qabu kara saniin. Maqaa isaa isintu moggaafata. Dubartoota liqiif qusannaa wal gargaarsaatiinis ta'uu hin danda'a. Yookaan immoo mirga dubartoota daayisfooraa kabachiisuudhaaf dhaabbata dhaabbate karaa jedhuun maqaa wayii itti moggaafamee laayisansiin baafamee garma saniin hin danda'ama waan ta'eef wanti nama orgu hin jiru. Waraqaa beekamtii kan jettuuf illee waraqaa beekamtii jechuun laayisansiidha. Kanaaf isallee argachuun hin danda'ama. Piroopozaala keenyarra dhaabbatamee waan hojjechuudhaaf karoorfame waan yaadame baay'ina miseensa keessaniitiinis wal qabatee karaa seera qabeessa ta'een gurmooftanii laayisansii argattanii laayisansii saniin immoo biiroo banachuu hin dandeettu. Biiroo banachuu gaafa jennu akkuma isin kaastanii dhimma siyaasarraa gaafa bilisa taane, dhimma amantii garaagaraatirraa gaafa bilisa taane wanti nuti hojjechuu hin dandeenye gonkumaa hin jiru waan ta'eef waa hunda hojjechuu hin dandeenya. Kara sanii yoo naa hubattan gaariidha. Inni bira qaamaan wal arginee kan jettan siniif kaaseera amma waajjira federaalaa kaasee biiroo oromiyaatirraa kaasee dhimma hojjetaaf hawaasummaa dhimmi daayisfooraa wal qabatu dhimma hojjetaaf hawaasummaatiin walitti dhufa waan ta'eef isaanii walis hin qunnamsiisuu nan danda'a. Dhimma baay'een isaan warri as keessa jirru immoo dubartiidha waan taaneef mirga dubartii warri kabachiisu biiroon dhimma dubartootaa hin jira waan ta'eef isaanillee walitti isin fiduu hin danda'a. Akkasumas qaamni daldala keessatti seenna taanaan የቀጠናዎች ትስስር kabajamoo obbo Kaasahuun Goonfeetiin kan hoogganamu biiroo የቀጠናዎች ትስስር daldala keessa gaafa seennu immoo isaaniinillee walitti dhufuu hin danda'ama waan ta'eef ani karri hundi banaadha daayisfooraadhaaf yeroo ammaa kana keessatti. Inni guddaan garuu wanti irraa bilisa ta'uu qabnu maalinni amantaa keessa seenuu hin qabdani.
dhimma sabaa wal qabatu keessa seenuu hin qabdanii dhimma siyaasaa wal qabatu keessa seenuu hin qabdan jechuudha. Fagoo deemna jennee kaane taanaani mirga keenya kabachiifa jenneetiin kaana taanaani dhimmoota kanaan alatti bilisa gaafa taane hojii kamuu hojjechuudhaaf karri mootummaadha. Bakka hundatti banaadha waan ta'eef waan bal'aa nama rakkisu waan hin qabneef ani bifa kanaan osoo namni hundi waldaa kanarratti amantaa godhatee namni bakka isin buufatta luulaadha. Luulaa bal'aa kanaan dura hin beeku dhiyooma kanadha kan wal barre. Luulaan waa hunda isaa isin mijeessuu hin dandeetti waan ta'eef namni keenya yeroo baay'ee maalinni kan inni kaasaatiin hin ture. Itoophiyaa keessatti dhimma ofii raawwachuun hin danda'amu wanti jedhamu jira. Karaa salphaatiin hin deemnu waan ta'eef nuti maaliidhaan deemna? Dallaalaan deemna waan ta'eef karrabanaa dallaalli nutti cufeeti. Dallaalli karrabaneetiin seenuudhaaf jedheetiin waa hedduu nu gaafataatiin oolu. Faayidaa ofiiti malee kan inni gaafachaatiin oolu dhimma keessanii fi dhimmi mootummaa walitti isin fidee riqicha isin barbaadan bira gahuudhaaf dallaalli jidduu kana namatti taphataatiin tureera waan ta'eef bira gahuun baay'ee ulfaataadhaa jedhameetiin yaadama. Yeroo ammaa kana keessatti kun cufateera. Sadarkaa sanirra hin jiramu. Direct qaama dhimmi ilaalamu waliin. Investimentii onlaayinii ofii keessanii galmooftu. Biizines pilaana keessan ofii keessanii qabsiifattu. Fakkeenya bakka buutuun teenya luulaadha taanaan luulaan maal qabatteetiin hin deemti bakka bu'ummaa isiidhaa kennitan san qabattanii waan isin barbaaddan san bakka keessan buutaniitiin hin himti malee dhimma keessan guutuu luulaan hin raawwattee osoo hin taane abbaan waldaa san bakka bu'eetiin hin jiru ala teettanii onlaayiniidhaan waan isin barbaaddan onlaayinii ofii keessanii galmaaha direct biiroo waliin walqunnamaatiin hin deemtu waan ta'eef ani bal'aa akka kaleessaa wanti sodaannu hin jiru. Sanirra kan darbe dhimma jiruu keenya sirreeffachuudhaaf yookaan immoo fooyyeffachuudhaaf waldaadhaan gurmaahuu qofa osoo hin taane please dubartoonni keenya warri dinagdee qabdan warri dinagdee qofaa miti immoo warri yaada biizinasaa qabdan waan xiqqarraa ka'ameetiin jiruu keenya fooyyeffachuun hin danda'ama waan ta'eef dhuunfaadhaan illee investimentii keessatti biizines keessatti seenuun hin danda'ama. Dirqama immoo investimentii qofaa miti. Dhuunfaa keenyaan iddoo daldalaa garaagaraa kireeffachuudhaan bitachuudhaan jiruu keenya sirreeffachuun hin danda'ama waan ta'eef investimentii qofa irratti wanti nu rarraasu hin jiraatu. Dhuunfaa keessaniin illee bakka barbaadanitti biyya barbaadanitti biizinasa keessanillee sochoofachuu hin dandeettan waan ta'eef waa hundi karrisaa banaadha. Ani waldaa kanaan dubartoonni 1,000 wayii amma isin as keessa jirtanii kanaa olitti hundi isiitu as keessatti osoo dhuftee mirga isii akkaataa isinitti kabachiifachuu dandeettu karri amma isin jalqabdanii fi adeemsi amma isin deemaatiin hin jirtan boo'icha dubartoota keenya tan kaleessaa miidhama dubartoota keenya tan kaleessaa boo'icha kan kaleessa ka dubartoota keenyaa ka harmee teenyaa dubartoonni bal'aan isaanii qalbiin isaanii gallakkisee hadha maraatanii ba'ee keessa deemaatiin hin jiran san haquun hin danda'ama waan ta'eef ani waldaa kana keessatti gurmaahuun keessan inni guddaan mirga dubartoota keenyaa sirriitti bakkatti deebisuu hin danda'ama waan ta'eef ansan qofaayyuu miti dubartoota irratti qofa osoo hin taane meebii gara biraatiitti na fudhataatiin hin jira. Yaanni kiyya warra dhiirotaallee barsiisuu nu gaafata waan ta'eef hin barsiifne isaanillee. Maaliif fuudharraan raawwata gara alaa hin erga dubartoota keenya qabeenya isiititti taphataatiin umrii isiititti taphataatiin kan jiru baay'eetu jira jechuudha. Hin fuudha nikaa hin godhaa fi sanbooda alatti erga qabeenya isiitiin inni asitti ittiin taphataa oole. Niitii 2-3 warri fuudheetiin itti taphataatiin hin jiran baay'eetu jira jechuudha. Sanii miti amma maal orgaatiin hin jirra nuti hoggansa keenya kan ta'e. Hoggansa keenya kan ta'e miti ka ala jirtuu miti asuma biyya keessa kan jirtu fuudharraan raawwata taana hoggansarra ari'aatiin hin jirra. Hin danda'amu jennee jala sararreetti deemaatiin hin jirra. Kanaaf warra dubartii qofaa miti warra dhiirotaatu barsiisuudhaaf waldaan kun nu gargaara waan ta'eef wanti jalqabame jira biyya keessatti illee isin faanallee taanee dhimma kanatti deemuudhaaf homaa wanti nu rakkisu hin jiraatu. Gama biraatiin dubartoota keenya eessa faa jiran fakkeenyaaf kan miidhamteetiin hin jirtu jirti taanaan eessatti miidhamteetiin hin jirti. Bakka gahuu qabnu luulaafaa waliin ta'ameetiin mirga isaanii kabachiisuudhaaf abbaa alangaa kamiyyuu mana murtii kamiyyuu bira deemnee dhimma dubartoota keenyaa kabachiisuudhaaf waan nu rakkisu takkallee hin jiru. Ani ufitti fudheera
natti aansee immoo nafaana namni baay'een dhimma kana raawwachuu danda'an bal'atu jira. Isaan sanniin immoo luulaadhaan biyya keessa jirti waan ta'eef isaaniin walitti fida bakka an gahuu hin dandeenye luulaan nama isiin bira gahuu qabdu bira immoo angeessa hojii bal'aa waliin hojjechuu hin dandeenya waan ta'eef guyyaa takkaan yaada keenya fixachuu hin dandeenyu guyyaa takkaan waan hunda wal barsiisuu hin dandeenyu tamiifuu hamma na bira jiruudha yaada na bira jiruudha kan hadhaa fi dhiyeesse waan ta'eef bal'innaan immoo keessaan illee waliin mari'achaatiin hin deemnaa waan jedhu isinii kaasuu barbaada. Mana jireenyaa argachuudhaaf mana jireenyaatii fi sheer kaampaaniin garaagarummaa qaba. Sheer kaampaaniidhaan investimentiidhaan gurmoofnee laayisansii kennaan biizines pilaana kennaan gaafa heeyyama koreen boordii investimentii naannoo Oromiyaadhaan nuuf murteesse piroojeektiin kenna sheer kaampaanii ta'e taanaan achi keessatti dalaguu hin dandeenya. Eessafaatti hirmaachuu dandeenya jedhameetiin kan ka'ee fi kan bakki itti dhoorkame hin jiru. Tantaanaan investimentiidhaan miti baay'een isaanii sheer kaampaanii babal'aan dhaabbileen babal'aan argitan taanaan maqaa dhaabbata isaanii saniin laffeen mootummaadhaa yookiin manneen moofaa duraanii bitaniitiin G+2, G+7, G+8 ijaaraniiti akkasitti immoo kaartaatti baasanii gurguraatiin hin jiru. Kireessas jiru waan ta'eef Finfinneen keessatti investimentiidhaan osoo hin taane manneen moofaa duraanii laffeen manneen moofaa san kaasaniiti biildingii isaa ijaaranii sheer kaampaaniidhaan deebisanii gurguruu akka danda'an eeyyama mootummaan guutuu kennee fi kaartaa baasee fi karaa guutuu ta'een dabarseetiin gurgurataatiin hin jira jechuudha. Qaamni sheer kaampaanii saniin gurmaaheetiin hin jiru. Magaalaa Adaamaa keessatti akka kaleessaa sanii miti luulaan keessas jirta waan ta'eef dhimmoonni gaafa itti seennee hubannuu fi gaafa ilaalaa wanti nama rakkisu jiraachuu danda'a. Baay'een isaa magaalaa Adaamaa keessatti namni keenya nama bal'inaan kan kaasaatiin hin jiru manni baay'een diigameera. Caraqaadha waan ta'eef. Ijoolleen teenya baay'een lafa achitti naannoo sanii bitanii manni baay'een jalaa diigameera. Seera qabeessaa miti waan ta'eef. Garuu immoo kan seera qabeessa ta'ellee kan kooriidariin irra bahe manni bal'aan diigameetiin hin jira. Namni keenya yeroo ammaa kana keessatti magaalaa Adaamaatiif ilaalchi inni qabu maalinni magaalaa Adaamaa keessatti namni keenya jiraachuu hin danda'u waan jedhu ilaalchisu hin jiru. San osoo hin taane kan caraqaa ta'e kan seera qabeessa hin taane bal'aan isaa diigameetiin hin jira. Kooriidariidhaaf jedhamee immoo manneen bal'aan diigamaniitiin hin jiru. So kanarraa ka'amee ilaalchi naannoo magaalaa Adaamaatitti jiru gaarii miti waan ta'eef gara kanaan yoo wal hubanne gaariidha hin danda'ama waan ta'eef. Gama biraatiin Bishooftuu keessatti hin danda'ama. Mojoon keessatti hin danda'ama. Naannoo yoo as dhufne immoo naannoo Arsii keessatti Shaashamannee keessatti bifuma sanii hin danda'ama waan ta'eef ani sheer kaampaaniidhaan nama baay'ee hammachuu hin danda'a. Garuu immoo asumaan sheer kaampaanii qofa irratti osoo hin taane naannoo mana jireenyaa qofa irratti osoo hin taane maanufaakchariingii irratti illee osoo bobbaanee waa hedduu isaa teeknooloojiin isin bira jira waan ta'eef impoort ekspoort gochuudhaafis isin bira humni guddaan teeknooloojiin guddaanii fi walitti hidhamiinsa gabaa guddaa isin argachuu hin dandeetta waan ta'eef maanufaakchariingii irratti osoo bobbaatanii karaa salphaa ta'een lafa bal'aa fudhattanii lafa qonnaan bulaa beenyaadhaan fudhatameetiin lafa bal'aa irratti kaampaanii gurguddaa banuun waan danda'amuu fi yaada keenya karaa saniin illee osoo bal'isnee waan jedhu kaasuu barbaada Luula. Adda isaan baganuu dhuftanii carraa kana haawwanni teenya shamarran teenya bakka kana argamuun hedduu akka ilma keessaniitti akka obboleessa keessaniitti isin galatoomfadha. Waan kalee hawwaa turre waan kalee shamarri teenya keessa turte har'alee kan keessa jirtu keessaa shamarran teenya as baatee sadarkaa kana as ba'anii nutu isin bira jira nutu isin jira jechuun carraan kana caala hin jiru. Ammallee wanti takkatti isin dhaamannu ammoo waan kana ijoolleen teenya wareegama guddaa qabdu ijoolleen biyya Arabaa. Seenaa ijoollee biyya Arabaa yoo dubbanne dhugatti waan guddaadha. Waan ammootu haasa'anii illee hin dhumneedha. Waan ammoo seenaa irratti illee barraa'ee hin dhumneedha. Waan kanarratti akka obboleeyyan shamarran teenya wareegama guddaa kafalaa jirtu dalagaan shamarran teenya keessa jirtu
har'a mootummaan komachuudhaaf ammoo mootummaan bakka hundaan gaa jechuun miti hawaasni kun ammoo of danda'ee dhaabatee kan ijaaramuun carraa guddaadha. Carraa kanarratti ammoo hamma dallaalaa biyyarraatitti shamarran teenya akka timaatimaatti gurguramaa jirti, akka timaatimaatti wareegamaa jirti. Kan arganillee kan hin arginillee ta'ee nu ammoo warri biyya ambaa keessa jirru waggaa dheeraaf turre saaraan biyyoota adda addaa shamarran keenya keessa turte biyyeen shamarranii biyyeen saaraa keessa awwaalamte carraa guddaadha. Kan mootummaan waan kana lafa gabbuusee maqaa baqattootaatiin ijaara guddaa akka shamarran teenya ijaartu hawwii qabna. Akkasumatti ammoo shamarran teenya biyya keessatti carraa amma tokko lama to'itanii turtan. Shamarran teenya hamilee hagam qabdi. Ilaalcha nama bira dhaabachuu irratti hagam qabdi. Har'a ammoo as baatanii hagana dubbachuun ana hedduu natti dhagame hedduu gammadellee. Wanni kanaaf shamarran teenya waan haganaatan haadhonni keenya kalee maalirra akka turan haadhonni teenya mirga biyyummaatuu qabdi. Mirga achi keessa dhalachuuyyuu qabdi kan jedhu hawwaa turre. Har'a ammoo shamarran waajjira kam keessatti shamarran teenya waggaa 15 waggaa 20 gaafa dalaydu gaafa siin mana biyya galtu manni sunillee hin jiru qabeenyi sunillee hin jiru. Isiin ganaa deemtee qabeenya biraa horatti irraa ari'anii waajjira bara keessa hodhaitu shamarran mirga abbaa biyyummaa hin qabdu dhugaa dubbachuudhaaf. Dhiirri sun eenyuun ta'e kan eenyuun ta'e kana waan ta'eef kan akka sabaatitti keessa gabbu'aa akka mootummaatti illee keessa gabbu'aa mirga shamarran teennaan dhugumatti weerarama guddaa qabnu. Seera addunyaa keessa shamarra teenya Itoophiyaatti tan akka horiitti gurguramtu. Dallaalli barri waajjira gurguddaa banatee maqaa mootummaa dhabatee waajjira gurguddaa banatee gurguratu jira. Yoo gaafatan ammoo waraqaa eeyyama mootummaa irraa qaba jedha. Hidda isaa argachuu hin danda'an. Kanaafuu waan kanallee mootummaan akka dhaamsaatitti akka shamarran teenya nu hordoftan abbaallee taatanii fi haadhallee taatanii fi shamarran teenya biyya ambaasitti illee kabajaan qabdu yoo dhugaa dubbanne imbaasii keessatti illee bakka jirtanitti shamarran teenya akka nu kabajamtu waamicha nu godhaa fi imbaasii biyya kamuu jirtu keessa shamarran teenya dhayxee yoo argattu mirga akkasiin qabdu hedduu galatooma yoo haasaa keessatti wongoraan isin tuqe dhiifama nuuf falchaa hedduu galatooma isin jechuu barbaada. Kumaa jecha keessatti waan tuqameen qabu waan ta'eef waan sirriidha yaada sirriidha miidhama dubartoota keenya irratti gahaatiin hin jiru wal bira qabdanii yoo laal wanti amma dubbatamee fi miidhamni qabatamaan jiru wal bira qabneetiin ilaalu kanaa olittidha. Kanaa olittidha. Amma quuqama keenya kakaleessaa san kaasnee wal tuttuqnee wal boochisuun faayidaa nuuf hin qabu. Har'arra dhaabbannee borutti tarkaanfachuu qabna waan ta'eef. Harri amma banaan jiru bal'aadha waan ta'eef karaa saniin qaxxaamurree deemudha malee duubatti deebineetiin waan nu bochisu tokkollee hin jiraatu. Amma booda ilmi Oromoodha, ilmi Itoophiyaadha ka itti boonan malee ka itti booyanii miti. Wallaahi ani fakkeenyaaf Arsiin jira. Arsii keessatti bakka kamittuu dubartoonni miidhamti jirti taanaan riskii natu fudhata jechuudha. Ka gara biraa jirullee waliin taaneetiin irratti qabsaa'uudhaaf waliin sirreessuudhaaf waan akka wanti duubatti nu deebisu hin jiraatu. Asumaan garuu yaamichi isiniif dhaamuu barbaadu asallaan iddoo bal'aa qabdi. Carraa investimentii kamuu keessattuu dhuftanii akkasiin asallaa irratti invest gochuu dandeettan. Asumaan yaamicha koo dabarsaa. Waan dallaalaan wal qabateetiin hin jiru mootummaan karaa guutuu ta'een irra hojjechaatiin hin jira eeruu waliif kenna hanga barbaadu deemnee ka dallaala uummata keenya nyaataatiin hin jiru keessattuu dubartoota keenya nyaataatiin hin jiru waliin taaneetiin irratti sirreessina. Ani bal'inaan dhagaa jira. Ani bal'inaan dhagaa jira sagalee isaanii isintu dhageenne malee. Hin jiranii muna. Eeyyan ana munaan dhagaa jirra. Bareedaatti jirani. Itti fufaa itti fufaa. In dhagahamne ani fixadheera waan kamiifuu obboleessi kiyya kan kaase yaanni isaa sirriidha waan ta'eef dallaala ka uummata keenya irra taphataatiin hin jiru waan ta'eef kan dallaalaa kana walumaan taane irratti qabsoofneetiin hin sirreessina. Karaan hundi banaadha waan ta'eef yeroo ammaa kana keessatti dubartoonni keenya akka kaleessaa boo'ichi hin jiru amma booda hin boonna malee boo'icha osoo hin taane boonatti seenna malee boo'icha amma booddee nurraa hin dhaabata. Boo'ichi takkallee nu bira hin jiraatu. Wallaahi waan wal bira dhaabachuu qabnu kamiinuu wal bira dhaabbannee mirga dubartoota keenyaa hin kabachiisna. Faayidaa isii hin kabachiisna. Waan xaartee argatte saniin immoo maatii isiitiif jireenya isii kan boruu saniif akka isiin jiruuf jireenya isii mijeeffachuu dandeettu mootummaan kara hundaanuu karri isaa banaadha waan ta'eef kara saniin hin deemna.
obboleessi kiyya qofti garuu warra dhiirotaati irratti osoo nu hojjettanii gaariidha. Irratti hojjenna fuudharraan tun baay'ee nu rakkisaatiin hin jirti. Isii kanarratti qofa isin warri dhiiraa dubartoonni gurmaahanii isin qabsaahaatiin hin jiru. Warri dhiiraallee garuu ofirratti qabsaahuu danda'uu qabda waan ta'eef isii tana amaanaa siin jechuun barbaada. Wassalaamu alaikum ulfaadha nagaanaa ta'a. Yeroo biraamoo bal'inaa walitti deebina. hayyee jazaakumullahu khairan amaana keessa nu jiraadha ulfaadha galatooma nagahan nu jiraadha hedduu Fadla har'umaayyuu boo'ichi keenya akka dadhaabu fuula keenya gammachiistanii jirtanii har'umaayyuu gammachuun nutti dhaga'amaa jira har'umaayyuu boo'icha dhiisaa jirra hedduu nu galatoomaa nu jiraadha kanaa booda shamarroon keenya akka hin boonye aamsi nu dabaramee jira kanaa booda inshaalla akka kolfinuu fi akka boonu akka heerumnuu fi akka deenye immoo akka guddifannee akka barsiifan. kaafte siin amma immoo muniyee dhiisme isti luulaa agasiin imimaan xaragatutti walaloo takkan isin affeera muniyeen booynati maali har'a akkan boonnee fi bismillah. Jireenyi muuxannoodha irraa waa baratta jireenyi muudannoodha irratti hojjetta ogummaa fi dandeettii irraa waa baratta muudannoon leenjiidha irratti hojjetta irra deddeebitee shaakaltee cimsatta kan darbe irraa bartee kanarraa cimsatta har'a dhaabbattee kan boruutiif yaadda dogongora jiruu irraa baraa deemta dadhabbinna bartes sirreeffachaa deemta cimina jiru immoo daran jabeeffatta jireenyi muuxannoodha shaakalliin argatta. Barumsa barachuun sammuudhaaf soorataa akkuma qaamni namaa guddachaa adeemuun yeroodhaa yerootti jijjiirraa uffataa sammuunis guddataa adeema bilchaataa sammuun ilma namaas guyyarraa guyyatti jijjiirama fiduuf waan haarayaaf yaaddii qaroomina waliin adeemaa gabbatti muniyee sirraan kallee sammuun qaroome immoo bu'aa biyyaaf fida. Yeroo fayyadamuun biyya fi hojjetaa ofis jijjiirratee biyyas jijjiirrata of duuba deebi'ee kan darbe yaadataa har'a dhaabbatee isa boruuf yaada jazaakumullahu khairan.